Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan biyya keessaa fi biyya alaatti argamtan marti keessanuu ashama akkam jirtu. Ani nagaan qaba. Isin akkam nagaa qabdu isin jechuu barbaada. Akkasitti warri irra deebiidhaan gara YouTube keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna. Warri arraan tana jalqabaaf dhuftan ammoo ani Sabahaddiin Oromaanin jaamaa. Akkasumatti subscribe, like, share godhuudhaan nu faana turaa isiniin jenna. Akkasitti har'aan tana waa'ee maal haasa'uuf deemta maaliif dhuftee jechuun keessan oolu. Gaafaan mudannoo xiyya takka waa'ee mudannoo xiyyaa takkaan isiniif qooduu dhufe maaliif jennaan mudannoo qaba. Mudannoo gaafaan dura biyya bahee biyya namaa tana dhufuun waan hin mudadhe mudannoo xiyya takka isiniif qooduu dhufe. Akkasitti gaafaan dura biyyaa bahu anaa fi saahibban kiyya osuma tetteenyee waliin jimaa qamaanee mirqaanu jirrutu saahibban kiyya tokko hangi tokko asiin karaa baharaatiin Yemaniin Suudii seenna jaanii qaxxaamuranii gammoojjii Somaaliyaa keessa qaxxaamuranii biyya Yemen seenan. Achumaan biyya Yemen seenanii hanga tokko biyya Yemen turanii akkasitti isaanii ijoolleen namni akkanaa kun biyya alaa dhaqee aboo hiriyaan teenya biyya alaa dhaqee bar biyya alaa jiranii jennaan biyya alaa gaafa jaan kana waan guddaadha seene malee nuti uumoo wanti xiqqoo tanatti kanatti ilaallee miti. Akkasitti gaafachi itti gadhiifnee biyya alaa tana dhufnu achiin rakkoon hamaan Saharaa Yemen kana keessatti nama qunnama. Saharaa biyya Yemen keessatti rakkoon ajaa'ibaa rakkoon hanga sijaanii tilmaamuun hin danda'amne nu qunnamee beelaa fi dheebuudhaan obsine qaxxaamurree gaafa gammoojjii barahaa qaxxaamurree Yemen seennee Yemeniin waraana tokkotu ture waraana Abdii Qawwee jaaniiti bahararra turanii achumaan waraana Abdii Qawwee kanallee rabbiin nu laaffisee gaafa harkaa baanu achumaan gammoojjii Yemen keessa qaxxaamurree xiqqoo qabnuu fi waan guduunfannellee finnee rakkannee makiinaa namaa tana kadhannee itti rarraanee hundi duubatti makiinaa saaltoo tana garte saaltoo tanatti isaa dhaabbate kana faada duubatti rarraanee jechuudha kan shifeerti sawwaayitichi nu huban qabne duubatti rarraanee gisee inni magaalatti nu buuse. Achi yeroo inni magaalatti nu buuse magaalaa seene keessaa buune jechuudha osoo nu huban qabaatin. Itti gadhiifnee achiin gaafa baqannee asiin gara Suudii Arabiyaa kanatti ol qaxxaamurru achiin addaan hin dhaabbannee Yemen keessaan Suudii gaarri Suudiidha. Rakkoon gaara Suudii keessa jirtu hammana hin jaamtu. Maaliif jennaan gaara Suudii keessatti Tigree waraana kophaa jaarratteeti si uggurti, si daffarti. Ammas Amaarinii kophaa waraana jaarrattee si daffara bakka si harkatti si uggure jechuudha. Oromoolleen akkasumatti waraana qabdii waraanni Oromoon jaarrattee qabdu kunilleen garuu ijoolluma Oromoo tana eegee akkatti isiin nagayaan Suudii tana seenuu dandeessu godha. Maaliif jennaan akka Tigreen turreebdee eegee ijoolleen tun akka gaara kana keessa dabartu godha waraanni gaaraa kan Oromoodhaa kan gaara jiru kun jechuudha. An alhamdulillahi waraana saniinillee osoo waliin arkiniin osoon deemuu sinki fitadhee Suudii keessatti dalagaallee osoon hin arkatin osoon deemuu akkasitti mana arabaa kaniin bira arkeerraa bishaan dhugaa jechuudha. Kan yeroo san keessatti araba namni baqatu arabni nama qabu arabni mootummaa jee nama qabu kan namni baqatu humaa waan godhanii jee sabbaree lubbuuti jallee kenne. Bishaanillee dhugaa manuma arabaatirraa wagasee Suudii tana giseen hin dhufu osoon deemuu mudannoo takkaatutu na mudate guyyaa akka malee roobni asirii nutti roobe. Roobni biyya tanaa kun roobuma musiibaa kanuma akka gartee biyya Ameerikaatii fi biyya adda addaa baradoo ganna kusan sani roobni biyya tanaa kun jechuudha. Roobni biyya tanaa kun gaafa hancabbiin gaafa samiidhaa gabbuutu nama dhagaa sitti haree dhagaansitu jiru fakkaate jechuudha.
Khamis kana keessatti jechuudha roobni akkasitti daaraan godhee achi rabbiin tokkichi nu baasee gaafa mana qaallittiin takka nu fuutee nu galtee qaallittiin gaafa nu fuutee qaallittiin san nu galchitu nyaata kana nuuf kennitee nyaata gizee nyaanne mootummaan dhufu yoo isin harkinan dhiisuutii nyaata nyaadhaan irraa bahaa jette nyaata hoo barinnaa furadhaa deemadhaan jettii bar qaallittiin nyaata kanaa teenyee nyaachuu afata dadhabdeen nu oofte jechuudha. Mucaa Oromoo tokkootu achi reesan dalagaa ogummaa san dalagaa seene yoo ijoolleen tun sibiratti ol gortee rooba kana dheessite atis dalagumarraa baatee isa kana wajji deemta jedhaniin. Awwagaa nuti mucaa dalagaallee sirratti sin balleessinu riskii teetillee hin balleessinu nuti yaanee riskii teenya barbaaddannaa jiraadhu innee gaara dheeynee rooba dhagaan nama tumu kana keessa gaara keessa tetteenyee roobni san nutti bu'ee ibsabbarree osoo yaanuu humaa waan nu godhanii jennee ijoolleen hangi tokkolleen achiin mootummatti harka kennatte an ammoo alhamdulillahi sabbaree osootiin deemuu mootummaallee baqadhee jalaa bahee gaara keessa osoon deemu jiru. Saarokni Yamanii nuutiin gaara darbatte kun mootummaan biyya tanaa kun jechuudha. Akka inni lafatti bu'ee waan balleessine laallatanii gaara keessatti gizee inni bakka gaaraa keessa dhufe gaara keessa dhayan jechuudha. Gaara keessa gizee inni dhawan saarokni kun mataa ija gubbanna dhawan. Ani khalaas du'ee ummatiyya warra keenyallee sabbaree khalaas achumattiin khalaas du'eetiin jira jee fuula lafa gaddeeffadhee achumaan du'ee khalaas ganaa bakkeetiin hin dhaquus hin jiru du'eetiin jira gaara suudii keessattiin du'ee jira yaa rabbii kiyya ummatiyyaafillee sabrii kenne haadha abbaa kiyyallee sabbarsiisi jee achumaan ciisee hin duune ganama immoo gizee lafaa qaban du'ee jeetiin ciise ganama niin jira alhamdulillah. Akkasitti chumaan deemee mucaan Oromoo tokkolleen dhufee dalagaa nanaqee akkasitti alhamdulillah dalagadhee biyya Arabaa keessa ila hanga ammaa biyyuma Arabaa keessa jiraachaa jira isiniin jechuu barbaada. Akkasumatti mudannoon tiyyalleen tana fakkaatti mata mataan irraa isinii tuqe malee inuu isinuufuun himne mudannoon tiyya gurguddootu jira hanga tokko malee hanga tokko isiniin himne. Hanga video biraati waliin dachaanutti obboleeyyan kiyya like share subscribe channel keenya kun haaraa akka nama bira ga'u nuuf godhaa nu gargaara subscribe tana nu godhaadha nu guddisa isiniin jenna obboleeyyan kiyya kan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffata marti keessanuu like share subscribe godhuudhaan na cinaa dhaabbadda amaanaa rabbii akkanan daganne isiniin jaa obboleeyyan kiyya hanga walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jaa.